بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تاثير دفتو تاملتن تي في كان بيا كيساف على تسنين دعوة جرتان سجنتان كينيا را سجنتا أدادي كوبي أداتو كو قبني دفني جرا جتورا سجنتا دورا والبينو سونتاني دما أبليين كينيا kan biyya Saudi Arabia keessatti rakkataa jiranii kan mana hidhaa jiranii rakkoon adda addaa irra gahaa jiranii sinuu bakka karaa garaagaraatiin akka argaa jirtan sanuma mee xiqqoo sagalee taanii asteenyee gahee keenya waan nurraa eeggamu baanee sagalee hamma iyyamu qabus iyyinee waan gochuu qabnus goonaa waan jedhu rakkoo jiru waliin hubannees haalachi keessa jirus qoqqorannee amman dura akkuma namoonni garagaraa dhiyeessaa turanii gaarranus inshallah ta'ala obboleessa keenya tokko qabannee dhufnee jirra nama achirraan fagaanne jechuudha rakkoo sanis argee dhufe namni tokko yoo ala taa'ee haasa'ee rakkochi hammam tokko hubatee haasa'aa jira jechuun baay'ee tokko wal fakkaachuu dhabuu danda'a garuu namni tokko immoo gaafa qaamaan argee rakkatee rakkoo sana keessa darbee hammam sana tokko dhimmamasi rakkoo jirus hubachuu danda'a mee kara kanaan ummanni biyya keessa jiran warri achi jiran silaa argaa jiru warri immoo biyya keessa jiru afaaniin nama achi keessa dabarfatee dhufe immoo irra waayoo dhageessan jenneeti arra ustaaz Saad Muhammad qabannee dhufnee jirra maqaayoon dogoggoroo baadhe akkasumatti fakkaata ustaaz assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh maqaan Saad Bali Saad akkasuma Saad Ali Muhammad Baleet Saad Ali Muhammad Baleeti akkuma beekamu gaa ustaaz Saad biyya Saudi Arabia keessa ture bara dheeraadhaaf achi keessa jiraate inninis rakkoon hawaasa irra gahee jirus isa irra gahee mee barakam Saudi irrattiin akkuma jirutti hafee akka inni rakkoo kana keessa seenuu wajjiniin ilaalla inshallah seenaa isaa guutuudhaa fi haala jireenya isaadha sagantaa bohaartii irratti yoo rabbiin nuuf hayyame qabannee dhufna amma haalli biyya Saudi Arabia keessa jiru haala kam keessa turtaniiti mee haala kam keessatti rakkoo kana keessa seentan jalqaba ustaas الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته والصلاة والسلام على السراج المنير على من بعثه ربه معلما ومربيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلون كأنك إسلاما كموتو جهة تي في هميلتن تي في تنو دعوتات نينجرتن أكسما وبلسكينا كموتو هواسكينا يرود إيراداف أمس أكسمتي من هي سعودي عربية كيستي دررما ميد أما تنينجروف سجلت هنا تني أستن أرفيتن والفادا كبجما سنينجر بارك الله فيك مي أمني ركون كوني يوم جلكبي بيا سعودي عربية كيستي دور كبان نمجرا نكباني نمني إنجلاس نما أجرا أمس ليبي كانوا مدرك نما أجرا ركون كنا هم مادي مو تكاد جيني بينو duru marraa akkana ture moo dhiheenya akkana ta'eeti sagaleen irra ummantatti bul'achuu jalqabe moo haaluma isaa dura akkana ture mee haalli qabaachi Saudi Arabia keessa jiru kun ليس الخبر كالمعاينة جلني نما أدون أجيب كقبتها مع نموتو أتكي ستي وانسان أرجع جراجرون ما قبا هل سعود عربية دوران نما إما قبن إما قلشن نمني كنا اللي إما لك بحران ديمي يمني أنته شنجها تربة ديبيا دلقتي تمان قافك أنين إساقا يفولس نين قبدي تربان توكو قياسة دي قيا أفر قدة كرشاني قيا كرشان هي تكربيا موتو قلشتي يجو كموتو أتش كيستي ميتان قدان نما كينا رتقهو حقا لبون أتش نما كيستي دبرتو قهو كوني يرو مقالوهن مالي ركون كان الراكا ولندي مالي جلات قبا قبدو ورچ كيست قوامي هدمي جرو كوني ركو كنا في الأمني وانجرو أمنو في التبيكا أمني واننو في التبيكو دبان دبا تنجرو ركون أكنا تفكاتو تنمني وان غراغرا الليها هاسو بيتين سني موتوموت أسين دورا كيستي موتوما فهد الراجل قبي عبد الله الراجل قبي أمني كوني أمتا برومسا إدلي كان حقس مرة الراموت أنو قبو سونتاني أنقوم بيساني ملكون مان ديما كون كاني كني كرورة سنين ديما أنقوم ماتيتي ماتيتي نانو ماتيتين ديما يرو أما أسأنو كانتي وجولي ماتي كنا خلافات افتتون وجولي برد warra barnoota guddaa qabu warra Ameerikaatti yuunivarsiitii garaagaraa baratee bahe namni tokko biyya takka keessa jiraachuudhaaf ulaagaa biyyattiin suni qabdu heera biyyattii sanii guuttachuu qabaa ka jedhutu jira
Heera baasan jechuudha heera lafa. Heera qabanii. Heera waraqata jira waraqata iqaamaa malee namni tokko biyya san keessa jiraachuu hin qabu ka jedhu kana murteessee gadi ba'e mootummaan. Namni biyya san keessa ammootu hedduu ka waraqata hin qabne ka biyya san keessa jiraatu ummata keenya ummata habashaati. Miskiina ka haadha abbaa waan nyaachisu hin qabne kun mana ijaaradha jedhee ba'a kun ijoollee maatii ofii ijoollee guddifadha jedhee biyyaa ba'a. Ummata miskiina kanatu biyyaa ba'a. Kuni watti achi dhaqee gaafa asii waraqata iqaamaa bitatee deemuudhaaf carraan argatu wayita ammootu karaan isaa laaftu karama baharaa kana du'ullee jiraatullee jedhee miila ufiitiin baafatee kun baharatti dhumatee kun sahraa ammootu barahaa biyya ammootu yamaniitii fi kajabuutii kana keessatti lubbuun isaa dabartee harka hangi hafte mumkin harka 100 keessaa yookaan harki 80 yoo seene harki 20 karama kanatti waa ta'a. Ka karaa baharaatti du'u ka barahaa keessatti du'u kamaraatee ammootu akkasumatti yamanii kana keessatti baranda macaatii fi maalii qama'ee achitti hafee haadha abbaan mucaan kiyya haga har'aatti maal ta'e hin jiramoo hin du'e jedhanii irraa hin beeyne lakkoofsan qabu jecha warra carraan dabarsetu gana huduuda suudii san bahee biyya sanuu gaha jecha. Inni kun shar'ii karaa seera qabeessa karaa heera qabeessa osoo hin taane karaa jarriitti namanneen jechuudha. Akkas karaa jarriitti namanneen an biyyuma kana keessatti yoo deemtu mattawaqaa si gaafatanii miti osoo mattawaqaa takka hin qabne eenyummaa waraqata osoo hin qabne akkanumatti biyya ambaa yoo seenta tagamta akka ulfaataadha. Baay'ee tokko malee biyya kee keessattuu kan ulfaataa ta'e argaa jirra. Dhugaa keessan. Kanaaf mootummaan kalaas biyya keenya keessa waraqata hayyamaa malee eenyu akka hin jiraanne ka jedhu kana jala muree waan ammootu murtii baaseef haala kanaaf namni achi keessa jiraatu nama kenna nama kana Itoophiyaa kana qabnee galchuu qabna ka jedhamu kana murteeffamee uummata keenyatti gadi jedhame jechuudha. Eega qabaan eega duraanis qabaatuma turan haallichi numa jira qabaanis numa jira. Akkuma reefu ati kaastu guyyaa 5 7 tokko guyyaa 14 akkas hanganatti gaggeessu kan ijoolleen hidhamtee waggaa tokkoof ji'a 5 waggaa 2 ji'a 7 ji'a 8 achi keessatti rakkoon dararaan muduu fidee maaltu ga'e kanaanoo maaltu ga'e haala maalirraa kan ka'e kun. Haalli kun waytisan karooraan illee waliin qabata xiqqishu yeroon namni keenya turuu jalqabe kun yeroo karoonaati. Biyya keessa karoonaan waan heddummaatuuf achis ni jira biyya kanas ni jira waytisan haala kanaan wal qabsiisanii ummata tursiisuun ni jira. Akkasumaa yoo taate ammootu ka turuu qabu silaa ummata keenya qofa osoo hin taane ummata Paakistaanii jira Bangaalii jira Hinditu jira namoonni biyya san keessa jiraatu lakkoofsan qabu addunyaarraa walgahii ka achi dalagatee achi jiraatu jechuudha. Kanama kennaa kana akka ani ilaalutti wanni jarri itti cimsiteef ummanni biroo ka dhufu kun heddumminaan xaayiramaan dhufa. Seera qabeessaan jechuudha. Ayyirimaan dhufa umraallee haa ta'u ziyaaraa akka biyya takka daawwannaaf deemuutti haa ta'uuti karama seera qabeessaan seena wayita seenu. Mootummachi irraa fayyadamaa jechuudha jira. Irraa fayyadamaa garuu wayita seene waraqanni suni ka ziyaaraa jiraa miti am dubbisaa biyya takka laaluuf yoo deemte yookaan ji'a tokkoon dhayxa yookaan ji'a lamaan dhayxa waraqata san balleessanii eegasii badan. Kenna ammootu waytuma seenu kanayyuu biyyattii seera malee seena karaa dho'isaatiin jechuudha. Daangaadhaan ala seena. Hin galmoofne wanta akka waan irraa beekan hin jiru. Haala kanaan wal qabsiisanii nama keenya irratti hedduu tarkaanfii guddaa fudhatan jechuudha. Miira kun achi keessa jiru kun silaa Itoophiyaa qofa moo nama hunda irratti jira wanti? Akkaan hubadhutti wanni kun manni hidhaa kun qooda qabaa beeytani kijiballee hin barbaachisu. Amma manni kun gurfaan tun asirti golli kun asirti golli kun achi jira. Manni hidhaa kun tartiiba qaba. Manni amma hidhaa Suudii kuni tartiiba qaba. Mana amma hidhaa Shumeeysii jedhan kanu keessa turre jiddaan jechuudha. Hidhaan Shumeeysii kuni akka yookaan amma hidhaa biyya kennaa mana tokko yookaan mana 2 3 4 miti. Magaalaa guutuu fakkaatuu danda'a. Bal'inni kutaa isaa moo? Bal'innummaan awwala ijaarmanyummaan isaa. Manaatu hedduu bal'aadha. Kana keessatti eegasi amma gologolaa wajjaan qooduun dhufa. Ambarbii, ambar'ee, ambarjii, ambarbii jedhanii jira akkasitti. Mana maqaa hidhaa kanatu ambara jedhaniin. Kutaa kee amma yoo keessatti isiidhaan ati ambara meeqa siin jedhan. Akka jarri asitti zoonii tokkoffaa zoonii lamaffaa zoonii sadaffaa jedhamu. Jettu kana jechuu yookaan 30 himatta yookaan 100 himatta yookaan mana lakkoofsa keetiiti. Akkasitti hidhan ka hidhamu kana keessaa ambarbii ka jedhamu heddumminaan wanni achi keessatti hidhama uummata keenya. Uummata Itoophiyaa jechuudha. Uummanni Itoophiyaa ambarbiitti hidhama heddumminaan aallee ima jira dubartiin kara jaallee ima jirti heddumminaan bakki namni itti hidhamu
ambara bii bakka jedhamu kanatti heddumminaan namni hidhama xiqqaa guddaadhaan jechuudha. Ayyee achi keessattuu amma haalli jarri uummanni keessa jiraatu gaa rakkoo sana hunda argitee jirta mee rakkocha osoo duran seenne haalli qabaa hoo akkam akkamii haala kamitti qabamte? Haalli qabaa kun waa hedduutu jira. Haalli qabaa Suudi Arabiyaa akka du'aati jechuu dandeetta. Amma guyyaa duutu beeyta? Hin beektu. Guyyaa qabamtu hin beektu. Akkas. Namni ofitti amanii akkamiin jiraatanii jalqabumayyuu eega guyyaa hin beekne guyyaatti qabamu hin beekne. Ofitti amananii jiraachuun akkamumaan danda'amaa ture? Namni iqaamaa hin qabne kuni ofitti amanummaa takka illee hin qabu. Wayita mara inni akka wataadaraati uf eegaa deema. Wayita waa bitatu bitaa mirga laalaa deema. Uf duratti nama isa dura deemu kuni maa inni hubataa deema jechuudha. Bitaa mirgatti eeggataa deemta yeroo marayyuu ati. Boodigaardiin kee lubbuma teetan. Gamaa gamanatti uf eeguu qabda. Haalli qabaa Suudi Arabiyaa hedduu ulfaataadha. Fakkeenya amma yeroo dheeraa achi ture. Yeroo dheeraa kanatti waa hedduu arguu dandeetta. Waa hedduu si mudata. Maal si fakkaate gaafa tokko anaa masjida salaachisee gabbaa jira. Ana achitti heddumminaan masjiduma salaachisaa mudawwara akkuma arabaa kanatti uffannaa mudawwarri illee adiidha. Laazim biyya sanitti salaachisuudhaaf mudawwara godhatama dirqama. Mudawwara yoo hin godhatin rakkoodha. Aadaadha moo sheekaniif silee aadumaaf qabaniif? Sheekaniif maaliin qabu mudawwarri biyya sanitti durriyyeen illeen uffata sheen illeen uffata namni martuun godhata mudawwarri uffannaa biyyaati kalaas xiqqaa guddaan ni godhata wayita amma ka hin salaannellee wayita nama dubbisuu deemu mudawwara godhata wayita gadi bahe illee mudawwara godhata ni gaafa awwalaa si biyyaa dhaqu masjida argadhee masjida salaachisaaf nu salaachisii jedhanii itti na qopheessan biyya keenyatti heddumminaan imaama yoo taate surri illee godhataa homaa rakkina guddaan qabu. Suuqa dhaqee uffata surrii ajaa'ibaa bitadhe. Imaama ta'uuf jaakkeetta bareeda isaa bitadhe koofiyaa bitadhe itti qajeele. Dhaqee naaniin kalaas amma in salaachiseen zuhurii salaachisee asraallee salaachisee wayitan irraa bahe namni wahii عربة شريفي ده أبو سلمان جاي إنما قاري ويد يا سعد أنت إمام حقنا ننجد أتي إمامك نهار وأنا ننجد إيه إمامك سنيرين بالله إيش فيك وإيش السروال يا أخي أنت إمام أنا تقوم أمام الله وأمام الناس ننجد سبحان الله سرّي قرأتي سلا ربي في نما دور اللي كم تلابتان وجر إمام تاتين وسلاچي سجرتا سرّي قرأتي فوزور ربي لابتا جرتا ندور اللي لابتو جرتا akkamitti surreen salaachi seenaa jedhe jennaaniin wallahi surree tan haarawa irra bitee imaamummaa tanaa jedhe surree illee haarawa jaakenni tun illee haarawa marayyuu haarawa qabadhee dhufe anarra imaamummaa kanaaf bitadhee jedheen biyya keenyatti wanni akkanaan jiru. Gasi kalaas inni mudawwara naa kenne san booda anaa masjiduma san salaachisee gadi bahaa jiru waa'ee qabaa irratti kan irra jiru jechuudha akka mawdu'a irraan baaneef wayita san qabaan akka badaa jira qajeelatti jirti dhugamaan. salaachisee anaa gadi bahaa jiru wayita qabdu jarri uffata illee jijjiirattee uffata foolisaa kana ka silaa amma seeraan hayyamamu kana jijjiirattee akka namni hin baqanneef anumaa fi si fakkaattee deemti. Itti dhiyeenyaan akka qabaniif jechuudha. Itti dhiyeenyaan akka qabaniif akka namni hin baqanneef. Amma natti dhufee tokko gadi bu'ee salaama na gaafate. Nama na biraallee salaama gaafate. Kalammaffaallee gadi bu'ee wayita inni salaamu alaikum naan jedhu namtichi jihaaza harkaa qaba. Jihaaza jechuun kan amma foolisni ittiin bilbiltu kana jechuudha. Akka amma telefoonaa kun hin jiraame foolisni waliin qunnamtu kana harkaa qaba. Kana wayita harkatti argaan harkaa utaala. Yeroo shannatti tokkos. Yeroo shan dhukaasa. Walirra qabee yeroo shan jechuudha. Akkaati dhaabbattu. Akkaan dhaabadhu. Hin dhaabanne ana ammoo jedduu san nama barate yookiin mana kana seentu mana kanaan bahaa dallawa kanarraan jalaa bahaa akkasitti jala tar. Garuu amma gaafa amma qabama dhumaa kana. hedduu TV wayii irratti illee uummataa sagalee tahee ture anumaa nagahan taa'ee kitaaba qara'u kitaaba balaagaa wayii harkaa qabaa kitaaba taa'ee dubbisaa jira akkana balbalanatti dhadhaan manatti keessa jirutu manan keessa galu kan wanni istiraahaa jedhanii mana guddaadhaa oddoo qabaa qajeelatti malee qajeelatti nama keenya hedduu ka qaban alatti osoo hin taane mana keessaa qaban mana cabsanii tokkomaadhaan immoo naannoo kana jira jechuudhaan beekamu namni mana keessatti kamiin beekamu tokkomaan illee qajeelatti qaban ibelu habashaan bakka kana jiraatti ummanni Itoophiyaa bakka kana jiraataa jedhu ummata Itoophiyaatiin beeyti
Oromoo tahee, Amaara tahee, Silxee tahee, Tigree tahee guutu Itoophiyaan bakka kana jiraati ka jedhamu kana ni beekama. Tokkoma amma jiha magaalaa Jiddaa faa wanni maan qabdi jechuudha. Tokkomaadhaan qabdi. Ana amma kiyya kana hin eeynellee kana balbala namni dhadhahe. Kitaaba dubbisaa jira bijaamaa wayii ofirraa qaba. Mee kana uffata godhadhee gadi bahee dubbisa wayitaani jedhu qaata balbala cabsanii qaata asiin balbala guddoo oddoo cabsanii odduudan amma jalaa achi utaalee waggif naan jedhe dhaabadhu naan jedhe wayitaan dhaabadhu inni naan jedhee wayitaanii gadi dhaabadhu akka ana jedhee ufuun laaluu jedhu gaa'imuudhaaf akka nama yookaan nama biyya balleesse wayii akkasitti qabuuf deemanii garte jarri duraa wayita nama lama nama sadii hin deemtu namni harkaa baya karoora akkam baafattiree awwala waytuma nama tokko as jireedhanii namni Itoophiyaa tokko as jireedhanii qabuuf wayita deeman bakka inni jiraatu san guutuu ni marsan bakka inni jiraatu san guutuu ni marsan jechuun marsanii kun dhufee balbala sitti dha wayita ani gad utaalu kun qaata achiin natti bahe kun asiin as bahe yoo xiqqaatte nama 40 ol nam tokkoof ana tokkicha kanatti dhufe nama 40 ol ka dhufu kun ulee qaba kun qawwee qaba كون شقوطي قب أكنت ما تتسكب وقف 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 لا تتحرك لا تتحرك ارفع راسك ارفع يدك هذا جناني أنا أما اتكول فيه ورما أسكرا فوليسا كانت اتكول فيه أخي صلي على النبي يا أخي عندي معي كتب كذا شوية وأخذ حاجات كذا يا أخي صلي على النبي حتى أنا بنفسي أبغى أروح إلينا جران جناني أما جري حالي جراء حالي أكاتانا مسانيتين سكي أكنمتي سلالتي حالك يتين سكي سميسيتي حال متر جرتورا دابتني ميرا سلالتي سدوك ديمت وجولي أما كانت متاع الأبدي فريزي متاع الأبدي ديمتو كان ويتم قبضي تمان قبضي إرقد الأبدي ماليف حرك إيه فأتو جرا وان غرغرانا مدالا قوتو جرا مانا كيست مني كينك إتوبيا كاجرا كون إسلام كفامت إسلام نسندقا كامرتا أمانتا أرثوذكسي تلقا بينتي تلقا عملوا مسافة لتيرك عملوا مسافة لتيرك أشتي وان غرغرا كهرك إيه باسولة وان غرغرا باسولة نباس جري كان هدوان أجرتي نجتة نما تكشوا متان أو بتيو أجرتي ومتكنا سيتي اتفيد أما نجا سناني على سر الأبد داجتة نجا كتابك يفرد كتاب سن أشتي إنجلله كتاب بلاغة سنيفي ومهركاك أبو كتاب بلاغة لا كتاب طبي وهي كتاب دواء مختصر تذكرة السويدي في الطب جد يسي سن هركاك أبا لما نمسان فوده مدورة كتي قدي كهده وانت برا فرشون ينجو وانت برا أنا أفت نركا دربت أفت بري وتتشيكابات سنفورة تشيفت لا حول ولا بري قوة إلا بالله أفت كاملة مدورة ببريدة جرا أفنكات نمني منتو كيسا وجاجها تربة وجرات وانا تتشيكاب وين تقول ما يتاي إيه قاي شو بيجوا جوبا واندا ده بيرو توفى تجيرو جودا فورة تبر حقيقة أنا وانت كوني نتشيفرة دنجرو أشتنا توسنته هي رموتهم باسه ومتى إثيوبيان بربانو كنا في يتم كينات أن دربته أيوه خلاص على مسانين قبنينا قبده وجولة جماعة تجرو جولة هدو ولي تديانو جولة سجيمو أنا موتو إيجا أنا قبده أكنا منو تيرجبيك أنا قبده أكنا أسوق أوليجا دي هنقولين وجولة ما تكجلت بكون جولة كلت تماما وجولة تكجلت تقوما أي نور رافلتنا ولما أفما فل تقومتمو عربو ما تيسن تقومو مالي نكمل عربني الله هن تقومتي namni kennallee ammootu kawaan kana jararraa mallaqa fudhatee jararraa mallaqa nyaatee simatti dhiyaatee sima wajjin kolfaa si nyaatutu jira mallaqa jararraa fudhatee bakka akkana uummanni Itoophiyaa hedduutu galaa bakka akkana habashaan hedduutu galaa jedhee jaraa eeruu kennaa khalaas jarri bakka san dhuftee qabdi subhanallah eeyga mee gabaabsinee bira tarkaanfannaa eega daytanii haalli mana hidhaa keessa jiru akkam akkamii haalli nuti argaa jirru kanamoo bari yeroo social media irratti argitu ilmaan daa'ima kana inumaa tokko dhiyoo kana bilbiltee maal jetti ustaaz Sufyaan natti fakkaata ustaaz Sufyaan irratti bilbilte ani hiriyaan tiyya tokko jetti muciyyoo qabdii jetti muciyyoo wajjiniin qabanii mana hidhaa geessan mucaa daa'ima muciyyoo daa'ima kana abbaan isaa bakka biraa jira mana hidhaa keessa jira haati asii wajjini mucaa wajji hidhamte haadha biraa galchanii mucaa daa'ima achi keessa dhiisanii mucaa daa'ima haadha irraa bahuu hin dandeenye abbaan bakka inni jiru qoon qabu haati biraa biyya keessa galtee jirti
rakkoo akkanaa yeroo achi keessatti argitu amma sooshaal miidiyaa irratti wanni argitu faan ilmaan daa'ima fa'aa kan ruuhiin keessaa bahuudhaa ta'u namoonni immoo akkanumatti wanti afatan tokko hin jirre simintoo kanarra ciisu akki jiru kuna haqiiquma jiru moo waan fakkeeffamaa jirudha mee haqiiqaa isaa jiru. Asirratti maal si fakkaate dubbii ati amma kaafte tanarratti tawaahee daa'imaa kanarratti anamma amaanaa na bira jirtu jira. Amaanaa yookaan jihaa sooshaal miidiyaatiin nu maxxanseedhani amaanaa na bira jirtu jira. Amaanaan sun himaan haati tamataa ofiitiin na dubbifte jechuudha. Ilma irraa achitti hambisanii osoo isiin boottu. Ilma gaafa awwalaa qabanii abbaa wajjin qabanii amma suuraan isiitii fi suuraa abbaatii fi suuraan ilmaallee na bira jira. Martuu jechuudha. Abbaa wajjin qabanii dhiiraa fi daa'ima wal biran hidhanii gadhiisan. Eegasii abbaan ala jiraa wayta mana dhufan haadha wajjin qaban. Si galee? Abbaa manaa. Laa gaafa awwalaa abbaa wajjin qaban daa'ima. Haati bakka dalagaa jirti. Daa'ima dhiira wajjin yoo qaban rakkoodha. Bakka dhiirri hidhamutti daa'imni yoo hidhame miidhaa guddatu irra gaha hin danda'amu. Kanaaf rakkatanii abbaa gaafas gadhiisan. Mucaa wajjin gadhiisan. Gaafa jarri mana sanit deebitu ammoo abbaan mana hin jiru haadhatu bira jira. Haadha bira jira. Haadha wajjin mana hidhaa turee daa'imni gaafa amma dhuma galan kana daa'ima biraa achitti hambisanii wallaahi na bira jira amma kuno. Amaanaa waytamara natti himan natti bilbilan amaanaa sheeka rabbii jedhaan iyya mucattiin rafuu didde haadha garaa waa dhaleetiin hin jedhe daa'imni biraa achitti hafe. Isiin as galtee daa'imni haga ammaa achi jira. Amma yoona. Haga yoona achi jira. Haala kanaa kana xiyyeeffataniitu moo hojjetu moo quban qabani moo maali kun? Ani waan isiin akkana gootuuf naan galu dhugaa dubbachuudhaaf waan keessa hin beekne keessa galuun nama dhibaa. Daa'ima san dhiiga marammarteeti moo moolakki yoo daa'imni sun nama biraa wajjin duraan basmaa godheeti moo wanni isiin haala kana wanni isiin gootuuf naan galle garuuree haati eega dhalte daa'imni suni kama isiiti. Kanuma isiiti kaa. Garaan ammootu jiraachuu hin danda'u garaa waa dhale. Daa'imni sunu jiraachuu hin danda'u kaa. Daa'imni sunu jiraachuu hin danda'u. Haadhaan alatti akkamitti jiraachuu danda'a? Mee rakkoo kana mee rakkoo kana jiru kana namni hundinuu argaa jira sooshaal miidiyaa irrattis argaa jira. Ankanii jechuu barbaadu ummatuma achitti rakkataa dhufe achi keessa miidhamaa ture hin argaa jira. Sooshaal miidiyaa namni hundi bara ammaa keessatti namni hin fayyadamne ni xiqqaata parsantii xiqqaadha ni arga. Rakkoo akkana uummatarra gahaa jiru argaa warra asii miilaan gad deemamee maal jettan? Achii gaanii uummanni asii iyyaa jira haati mana keessatti taa'uu hin dandeessu abbaan taa'uu hin danda'u obboleeyyan biyyiti guutuun sababa jaraadhaaf waan godhu dhabee waan halkaniif guyyaa iyyaa jira. Warra asiin 150 ta'e asii karaadhaan gadi miilaan gaditti deemu kun maal jettanii warri achi keessa rakkoo kana argitanii dhuftan? Ani dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni su'uudii nama akkasitti namni achi jiru lubbuun dhumataa jiru ka dhukkubsatee mana yaalaan arganne akkasitti lubbuun isaa badaa jirtu osoo asiin hin dalagadha jedhee asiin baharatti uf kaayu ani nama sammuu qabutu kana dalaga jedhee hin yaadu. Namni sammuun isaa dalaytu ka rabbi aqlii isaa kenne asiin baharatti uf kaayee su'uudii akkas nama godhaatiin hin jirtu hin dalagadha jedhee namni baharatti deemu ani maraattuu yoo taate malee ilma namaatiin jedhuun osoo akka durii taate dur karaa kanatti waan ta'e haa ta'u yookaan baharan na nyaata yookaan mootu barahaa arabaa keessatti biyya Jabuutii fi Yemanii keessatti yoo lubbuun kiyyallee ka dabartu taate gaafa su'uudii gahe hin dalagadhaa jedhee deema. Achi raahaa jiraa jedhee deema. Qabanillee yoosuu kara biyya ofii deebi'a. Amma namni asiin baharaan deemee asiin Jabuutii o'a kana keessa bahee bahararra lubbuun isaa yookaan hin dabarti yookaan dabartu suni fedhii rabbiiti akkasitti achi bahee Yemanii keessattuu gubataa jira kun. Gubatee achi bahee su'uudii masaa yoo dhaqe dalagachuu yoo hin dandahin namni ufitti si qabu yoo hin jiraatin mana hidhaa yoo seente nyaataa dhugaatiin hin jiru dhukkubsattu yaalan argattu kana osoo argu namni hin dalaganna jedhee asii su'uuditti uf kaayu yoo nama dhugumaan mallee harkaa bade yoo taate malee yoo nama namni isa ufitti qabee isa gorsu ebeluu kiyya dhagay mucattii dhagay mucaa dhagay jedhee namni isaa gorsa kennu yoo dhabame malee namni aqlii qabu waan deemu natti hin fakkaatu. Akkasumaa ta'e haguma angale kana ijoolleen mucaan abbeeraa kiyyaa argate nama lama deemu. Atachi rakkachuu kee argee dhagahee ka'ee osoo guutuu quba qabdu akkanumatti nasiib alallah rabbi irratti irkanne waan taanuun taana rizqii ta'e rabbiitu harkaa qabaadhaan
لا حول ولا قوة إلا بالله. rizqii rabbitu harkaa qabaan akkuma jirutti tahee bakki sanii fi bakki ammaatuni garagara. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaan keenya sagantaa addaatii waa'ee dhimma ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti miidhamaa jiran obboleeyyan keenya rabbiin rakkoo isaaniidhaa irraa haa furu. Nurra nama qaamaan argirraa irra namni amana guddaan isaadha. Furmaanni isaa akkam tahaadhaa fi maal yoo goone furmaata argataadhaa fi namoota amma dhufanii osoo nama rakkoo kanaa kana argaa jiranii itti deemaa jiruuf dhaamsi guddaan kan kennamaa jiru asirraayi. Namni osoo rakkoo kanaa argu nan hojjetadheen jijjiiramaa yoo ta'e eessattuu rabbiin sababa ati gooturra dhaabbateetuma si milkeessa. Biyya irra fooyya'aa barbaaduun akkuma jirutti ta'ee garuu yeroo qaba akka qaba bara qabaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya lubbuun keessan karaa malatti baasu yoo baastan osoo beeytanuu yoo ibiddatti seentan rabbiin irraa isin gaafata. Mee kanarraa ustaaz gamana yoo deebinu furmaanni isaadha maal yoo godhan furmaata argataa jenna. Asii yoo as teenyu nutti cufaadha arguu hin dandeenyu waan achi keessa jiru rakkocha bichaa arguu jirra malee karaa kanaan furmaata argataa yaan jedhamu namni achi keessa taa'ee qaawwa tokko arguu danda'a. Yoo maal godhan eenyu yoo waa godhee furmaata argachuu danda'a jettanii yaaddume akka nama achi keessa turee achi keessaa bahee dhufeetti jechuudha. Ustaaza kiyya baarakallahu fiik. Gaafii isin amma gaafattan kanatti osoo hin dabarre kan wala gaafattan tokkotu jira miidhamni achi keessa jiru maal fakkaata miidhamni mana hidhaa san keessa jiru. Ani dhugaa dubbachuudhaaf namni waan sanitti seenee yoo arge an jireenya kiyya irratti jechuudha takkaa mana hidhaallee seenee hin beeku mana hidhaatii miti nama hidhameyyuu gaafadhee hin beeku nama hidhameyyuu gaafadhee hin beeku duraan wayta badhee jirru wayta ijoolleen mana hidhaa Saudi Arabiyaatti miidhamaa jirti waan akkanaati jedhan nama badhee jirutti laafama fakkaata waan ulfaatutti hin fakkaatu garuu wayta qaamaan dhaabattee bakka san rabbi si dhaabe osoo namni ala jiru kuni guutuun halkanii guyyaa gurra qabatee homa ijoollee sanii dubbate wallahi itti xiqqaata malee ittiin guddatu. Haala rakkoo achi keessa jiru. Rakkoo achi jiru keessa. Mee maal fa'aa jira haalli rakkoodhaa kun? Rakkoon mana hidhaa san keessa jiru tokkoffaa namni Itoophiyaa jedhamu kuni tokkichi kabajaan qabu. Itoophiyaa wanni jedhamu kuni tasuma kabajaan qabu. Gaafa tokko mucaa wahii akka badaa na dhukkubee jedhe ijoollee Jimmaati. Shihaab jedhaniin haafiza quraanaati ijoollee ammootu Sigimooti. Hedduu kadhatee namticha abboo rabbii jedhiiti yoo rabbitti amante manuma yaalaa nageesse jedheen akkana godhatee jedhe akkanatti miila tumee askarichi alxubuush kulluhum taxta rijlii jedhe ummanni habashaa kun xiqqaa fi guddaan isaallee miila kiyya jala jirannaan jedhe jala dhagahuu dide boohinsa isaa san jechuu lubbuun ilma namaallee lubbuun hattaa waa hin amantii haafuu waa hin wanta biraa haafuu namummaa wanti jedhamu tokko hin jiru jechuudha. Namummaa wanni jedhamu hin jiru nama kenna namumayyuun seetushu. Nama bara waan qabatamaan keessa teenne wanni kun waan fakkeessaaf yookaan waan hin taane fakkeessinee hawaasatti himuufi miti. Mi'eessuu miti. An amma waan haasa'u kana keessa walakkaa yoo irraa mure malee itti guutee waan haasawaa jiru natti hin fakkaatu. Miidhaan achi keessa jiru waan qaamaan wayita agarte akkanuma dubbattu waan taateef. Mana hidhaa san keessatti wanni hedduu nama kenna miidha. Fakkeenyaaf ati wayita si qaban uffata takkaan si qaban nama garii butaantiin qaban butaantii jilbatti jirtu nama garii akkuma inni akkana nafa dhiqataatiin jiru mudawwara wajjin qaban akka itti qaban wanni hin qabu jechuudha karoora sitti kaattee qophaayitii uffata kee qopheeffadhu uffata babbareedaa godhadhu akkasii si qabnaa wayitu hin jiru. Haaliin dhufee maatiin achitti si gaafatus hin jiru. Si gaafatu hin jiru fakkeenyaaf si kaa isheetichi amma si hin jedhu Shihaabii kana gaafa qaban isaa salaachisee masjida salaachisee salaata casraadha moo magriba salaachisee isaa akkanumatti ofirraa araba nabii diimaa kanatti garagalee ofirraa tataa'u yaa sheekh salli ala nabii masjida saffal awwaliin osoo inni saffal awwaliin akka inni dhaabatee imaamummaa salaachisaa jiruun akkasiin miila walitti hiite waan isin ajabsiisu akkasiin qabdee dhageettiin qabu hawaasni ma warri masjida waliin salaata achi jiraami sagaleellee waan tokko kana ta'iin hin jiru waan takka ittiin dubbannaan jedhu nama jiru manku yookaan nama qaamaan arguu dandeettanii namni tokko ittiin dubbanne miila walitti na hiitee arabni warri na wajjin salaatu akkana birri mawaakiisii na kekkeettee na biraa yaa'anii isa akkasii fuutee waan isa ajabsiisu isa akkasii fuutee manatti hin qajeelte mana masjiduma biraa mana qaba mana galu dubartiin uffata kamiin jirti nama itti of seenuun beeytu jaartiidha mana teetti osoo ani ol hin seenin dubartii akkuma agartetti uffatuma ammootu silaa mana keessa godhatanii jirtu akkasiin itti ol duudan jedhu poolisni kun
qabanii achii gadi fuudhanii daa'ima qaba mucattii daa'ima reef tadeette jechuudha jaartiin akkasii qabanii mana hidhaa san fidan akka wayta achi fidaniirra kabajaan takka jiru nama kennaaf wanni nama kenna ammootu mana hidhaa san keessatti hedduu miidhee lubbuu namaa dabarsaa jiru ani mana hidhaa san keessatti guyyarraa namni osoo hin duune waan oolu natti hin fakkaatu mana hidhaa amma jiddaa kana keessatti ka jiddaatu jira ka jiizaantu jira martuu walumar ulfaataadhaami guyyarraa namni osoo lubbuun isaa hin dabarre waan oolu natti hin fakkaatu maaliif yoo jette ilmi namaa kun rabbuu wakuluu washrabuu jedhemi nyaataa dhugaatitti rarraati lubbuun ilma namaatun jiraachuudhaaf nyaachuu qaba dhuguu qaba miti kanarraa ka hafe nyaataa dhugaatiin kun gayaan siin kennamu achirraa achitti warri mana hidhaa kun nyaata gahaa siin dhiyeessan jechuudha nyaata gahaa siin dhiyeessan taasumallee nyaanni jarri sii kennitu an ummannummaan kenna hiyyeessa biyya kennaa kun hin nyaatu khubzii achi jirtu takka hin jirtu haphii waan jedhan beetaati haphii jedhan jihaa baalee kanatti haphii jedhan xiqqishu isii laaftuu takka jira isii san gimmaasha isii walakkaa isii yoo taate wanni jarri kennitu sun isii saniin kenniti adasa jedhanii nyaanni xiqqoo wayii jirti taatararraa tolfamtu wayii isiiyyuu sooqidda itti dabalte sooqidda itti dabalee warri dhiyana dalagu kuni akkasii fidan namni kana nyaachuu hin danda'u ilmi namaa kun nyaattee garaa waasiin gootu nyaata dhabdee daddaftee hin duutu akka laa yamuutu fiihaa walaa yaxyaa warra jahannamiin rabbi jedhe san jireenyi wahiillee hin jiru duuti wahiillee hin jirtu jedhe san namoonni mana hidhaa san keessa jiraatu jireenyallee hin qaban dhumanillee bakka takka ammootu addunyaarraa hin godaanne du'aa fi ammootu jiruu jidduu jiranii jechuudha wallaahi miidhaan mana hidhaa san keessa jiru haganan jedhamu waan hedduu an hin daganne keessa mana hidhaa san keessatti akkuma isin jedhe san ummata hedduu jira ummata amaaraatu jira ka tigreetu jira silxeetu jira guraageetu jira mara walitti qaban mana hidhaa san keessatti nu kara nama 150ti nama 150 kana dura bu'aan jara ana manni 150 kun mana hangamii keessatti laa nama namni 150 kun mana hangamii keessatti hidhama jechuudha nama 150 mana kana lama hangamu manuma bal'aadha jechuudha kutaa bal'aa keessa amma kutaa bal'aa keessa haallichi itti immoo fakkeenyaaf miila qaama guutuu walirra cicciisan kun rakkinuma manaati moo haalumachi keessa jiru moo haalatti ummatatti ibsaniidha wanni mana hidhaa san keessatti ummatatti ibsuudhaaf yookaan viidiyoo waraabanii namni nu haarifatu jedhanii wanni godhan tasumallee hin jiru yoo irraa muran malee qabatama waan achi keessa jiru qabatama waan mana hidhaa san keessa jiru kaammootu agartan kun jechuudha. Ayyeebo. Mana hidhaa san gaafa useennu ummanni kun wal keessa duudaadha. Ka Amaaraa Oromoo akkanatti ilaala. Ka Oromoo Tigrii akkanatti ilaala. Rakkoo biyya kana keessa jiru achi jira jechuudha. Rakkoon biyya kana keessa achi illee ni jira. Egas ummanni kuni akkuma wanniitiin laaltee of dura na buufte ta Amaaraa illee ta Tigrii illee ta Oromoo illee saadnu ta'uu qabaa dura bu'aa kenna haa ta'u yoo wal dhabne illee wayta nyaanni dhufe illee nyaata inni jararraa nu haa fuudhu hagatti ma dhuftu sanu akka namni waliin lolleef isa of dura buusaattee of dura na buufte. Wayta foolisni dhufu foolisa natu dubbisaaf natu itti iyyaaf jecha maraafu nyaanni mana hidhaa san keessatti hanqatee gaafa gari nama 150 miti nama 150 kana keessaa gaafa barbaadde nyaata nama 10 hirrisanii fidan nyaanni nama 10 kun hirratee yoo dhufe kamtu nyaatee kamtu dhiisa waliin nyaanna jechuuf wanni waan xiqqoo tana tokkichuu yoo nyaate waan takka hin gootuufi guyyaa guutuu balbaluma tumaa oola balbala kana tumanii maaliif tumta foolisaan nutti koottaa jechuu bilbilli wayin jiru waan taate foolisni kun hin dhufa ايش تبغى يا محمد ايش تبغى يا سعد كذا 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 لكن اكناتي نياتا تنور هرتي اكنا خلاص في دفا انا ايغا به يكون الا دقيقه كدنتين امس اتي ديبنا بلبلتما امس فوليس برات دف akkasuma gootee foolisa yookaa 10 dhufa nyaatuma san fiduun barbaadanii beek waluma jijjiirtee tumaan kun illeen baa kun illeen seena akkasitti nyaanni sun hirratee sanuu eegasii namni laafeef kakalaa xiqqishu akka namni wali hillollee barbaadu namni kun sabaa walitti bu'a Amaaraa fi Tigrii wali bu'uu danda'a Amaaraa fi Oromoo wali bu'uu danda'a achi mana hidhaa san keessa jechuudha
eegasi namni nama sheekaattu jira namni amantaa kiristaanaallee namni yaada qabu nama guurdatu jira nu hin dhiifna isin har'a nyaadha nama hanqate kenna nama hanqate wal haa ga'u jedhanii haala sanii akkasitti ammootu wal dabarsutu jira kanuma wajjiinuu beelli achi keessatti argamu beela yoo jedhan waan awwata amma akkanatti haasawun kan waan xiqqaa fakkaataami wallaahi jaarsi waggaa 50 fi 60 akkana godhata garaa qabatee achi keessa deema mana hidhaa san keessa maal ta'a yaa saacid indaka shay yaa saacid fi shay hummaan nyaatan jira hummaan agaratti qabatan jira mucaan tokko amaara waan ani yoomiyyuu hin daganne jechuudha yoomiyyuu hin daganne nyaata dhufanii na gaafatan nyaanni hafe takka hin jiru inni coggaarraa qaba beelatu itti jira wallaahi saamunaa nyaate amantaa saamunaa kana jechuudha saamunaa uffataan miicatan kana kanuma fuudhee nyaate akkanatti beelahee waan ta'u dhabee garaan bobahee ibiddi itti qabatee jechuudha rakkoo akkanaatu jira kana biraa taree jechuudha kana biraa taree jara nyaata jarasi beelessee miti osoo mallaqa keetiinuu fidanii sitti gurguranii rakkinnan qabu bar mallaqa keetiin argachuu mallaqa keetiin bitachuudhaaf ummata bangaalii jedhantu jira ummanni suni waan akkana lafarra oofan wahiitiin buskutaa fi waan keekii waan garagaraa kana fidan wayta jaratti gurguranna jette poolisni birrii kennaas hin jette buskutuma bitachuu barbaadde birrii kennitaaf yookaan riyaala 200 yookaan riyaala 300 kennanii fi buskunni haa dhufu jedhan buskuta kana wayta fidan buskuta alatti birrii takkaan bitamu achitti birrii 8 bitta birrii 5 sitti gurguratte ati nama hidhame gaafa si hidhan yookaan birrii wahiituu kiisiin qabdu ati buskuta takkitti ta alatti birrii takkaan bitan achitti birrii 5 birrii 6 riyaala 6 7 8 haga 10 itti deemu sitti fidanii kanumaanuu argattee nyaattee garaa keetitti quufuu hin dandeettu wanni namni keenya achi keessatti hedduu fixaa jiru beela gaafa ammootu beelooteetiin jette qaamni keessi hir'ata dhiigni si hir'ata foon fixatta dhibeedhaaf ammootu saaxilamtaa jechuudha rakkina biraati namummaan achi keessa walidha baay'atee dhufu kunuu qilleensi irraan jijjiiramu waan ta'eef rakkoo guddaa argachuu danda'a dhukkuba guddatu mudata mee haala kanaan osoo jiru rakkoon akkanaa kun osoo jiru namoonni maallaqa ofiitiin bahiinan galaa osoo jedhanii yoo hin danda'amu haala kanaan osoo jiru mallaqa ofiitiin bahee hin galaa jechuudhaaf yoo eenyu dhufee si gaafate namummaan achitti si dubbisu hin jiru namni achi si dubbisu hin jiru eenyu dhufee si gaafata ambaasiinuu yaamaa jedhaniin ambaasiin hin jirtu sin jette poolis ambaasii Itoophiyaa barbaannaa nama dhukkubsatu jira nama yaala barbaadutu jira nuu yaama iyyaamtu ambaasiin illee dhufuudhaaf yoo asii haala mijjeessaa yoo hin deemin haalli bararaa yookaan xaayiraa yoo hin mijjaahin dhuftee qaamaan akkanatti ilaaltee ijaan daawwattee deemuun bu'aa inni qabu hin jiru. Dhumamee furmaanni maali jettu? Furmaata isaa eenyurraa dhufaa eenyu yoo maal godhee jettanii yaaddume? Ani furmaanni kana akkanatti fakkaatutti akka nama mana hidhaa san keessa tureetiin ammootu hubateettillee akka ammootu wayita mana hidhaa san keessa jiru osoo akkana hawaasni mana hidhaa san keessa jiru sun osoo akkana nu godhame nutu ammootu hin gallaa jarri jedhanitti warri mana hidhaa san keessa yeroo akkuma siin jedhe miidhaa hedduutu jira nyaatatu jira dhibeetu jira akkasimi dhibeetu jira wanni jarri barbaaddu fakkeenyaaf mootummaan humna yoo dhabeellee mallaqa ummata kana ittiin galchu ummanni kun ummata guddaadha asin dura mootummaan nama 45 akkas galchee ture 15 keessatti moo guyyaa 20 keessatti jechuudha wayta san galchan jarattiin akkuma jiruun ammallee ummata bakka jiru haaraa walitti qabdeetiin mana hidhaatti darbite bootaan duwwaan ta'in jettee itti guutte ka hidhaa jiru kun illee yookaan nama 50 yookaan nama 60 mootummaan humna awwala ummata saniin galche san illee yoo kadhabullee yoo taate furmaanni tokko jedhee kan yaadu jecha ka ummanni ammootu biyyattii kana keessa jiraatu ka islaamaatiif kiristaanaallee dhagahuu qabu furmaanni tokkoffaan warri ambaasii warri biyya san hojjetu ummata hidhame kana itti dhaqanii mootummaan baajata hin dandayu kifiyyaa ummata kana ammootu kafalee ammatti galchutti mootummaan aanjaa hin qabuuti kafalattanii galtanii birrii kafaltaniitiin ofirraa kafaltanii waan tikeetaa murattanii galtanii jedhee osoo ammootu mootummaan ummata mana hidhaa jiru san gaafate dhaqee haganuma qofa osoo gaafate ummanni achi jiru suni tikeeta mataa ofiitii muratee ka hin qabne irraallee muree ni galcha wallaahi nama riyaala 10,000 Itoophiyaa yookaan kara 150 jalaami kafalee asuma keessaa osoo bahee jedhu jira
maaliif namni achi keessa jiru sun maatii qaba maatii qaba jaartii biyyaa qaba ijoollee biyyaa qaba ilmaan ala jirti aadaa fi ilmaan adda jirti rakkoo akkasii jira rakkoo akkasiitu jira miidhamni achi keessa jiru hedduu waan taateef birrii fedhe kafalee achi hin gala ka jedhu jira osoo mootummaan namni waan kanarratti hojjechuu danda'u kaasata warri ambaasii achi jiru ummata kana irra deemanii ammatti nu ummata kana guutuu galchuu hin dandeenyu kafaladhaa galaa osoo jedhanii mana hidhaa san keessatti namni nafu dhugaasitti man dhugaa jiru jecha dhibbaan dhibbatti jala muree daawwattootaa fi hordoftoota keenya keessumaa warri afaan keenya dhageessan dhaamsa ustaaz Sa'ad nuuf dhaame dhagahaa jirtu warri rabbiin aangoo isinitti kennee rabbiin ummata dura isin buusee bakka kana keessatti rakkoo furuudhaaf dandeessan hundi keessanuu itti yaadaatii ummata keessan rakkoo keessaa baasaa guyyaa qiyaamaatis ummata birattis faaruu argattu rabbiin birattis faaruu argattu ummata keessaniirraayis boota argattu faaruu argattu ummata keessaniif ashaaraa gaarii kaa'attanii dabarfattu jechuudha kanaaf ummata keessanaaf itti yaadaatii rabbi jedhaa rakkoo san keessaa hanga rabbi isin dandeessise keessaa baasuudhaaf yaala amma karaa xumuraatti deebina ummata immoo achi keessa iqaamaa qaban warra achi keessa jiru warri akka barbaade soso'uu danda'u maal godhuu danda'an jettanii dhaamtumeesi osoo sanitti hin tarre waan mana san keessaa takkitti isinii tuqa nama yoomuu hin daganne Naasir Umar jedhaniini nama Jimmaati nama Naddaadha nama manguddoo kara waggaa 65 illee ta'uun hin mala umriin isaanii namni kun gaafa tokko achi keessatti dhukkubsatee nama jaarsa anaa kana akka nama waa harkaa qabu ka Amaaraallee mataa yoo dhukkubsatu natti dhufa na dhukkubanaan jedha ka Silxeellee natti dhufa ka Oromoollee natti dhufa ka Tigreellee natti dhufa martu nuu himi jedhan kamii himtee kam dhiifte namni kun ammootu nu keessaa namni akka isaanii manguddoon jiru gaafa tokko dhukkubsatan akka badaa dhukkubsatan dhugamaan wanni dhukkubni sitti fitu nyaanni hin jiru nyaanni dhabamuun kun dhibee nama fidenneemi wanni gubbaan uffattu hin jiru wanni afattu hin jiru simmintoota akka jiru saraamikii irra ciisaa bara namni sibiila jira bakka saraamikaa tura bakka amma sibiila akka siree wayiitu jira kanumarra qullama akkanumatti rafta uffatuma qabamte sanii ji'a tokko shaamisii takkaan taa'uu dandeetta ji'a 5 waggaa ishii qofaan taa'uu dandeetta uffata biraan argattu waan ta'eef namni kun akka badaa dhukkubsatee akkana hollata wallaahi dhaabachuun akkana godhata amma marree akkanatti nama 5-6 taanee qabnee balbala afoo geessinee iyyinee foolisa gadi yaamne billaahi takfaa jechuun araba biratti aakhira kadharra rabbii kee sodaadhuuti nama manguddoo kana isuma tokkicha mana yaalaa nuu geessanne waan biraan barbaanne oseene foolisichi oseene istaquluun yaa xumaar jedhe laa ilaaha guutuma nama kana guutuu wali qabee afaan keenyatti maal jettan harreelee maal jettan jechuu bara harreelee maal jettanii jedhe jennaan nama itti achi siqee yaa akhi namni kun manguddoodha nama jaarsaati takfaa billaahi waddihi mustashfaa jedheen نما أباك يتسي أولو منا يا لاقي سنة والله خلي هذا حمار خبير خليه يموت في العنبر لا حول ولا قوة إلا بالله كوني هري قدار أما ست نما جارساسي فكاته وكان ما أباك ياسي فكاته مالي كوني هري قدار أسمت كيسة هادو يسيجد فوليسي تسوني هدو أرتولي وانا تقو تنجرو يرون إما دبر جنيني قد باسو راف جدين قد باسو دندينو جارسي تشافوني أكسمت خلاص وفي الرأول ديبش ويوم دغن يجود حقس نما من قدو سلا كما تافي أرين اللي أريسني كبجان غوني درجة أكا كياكيتي مالوي نمني بوتاتي كانوا جرو يجود مي كرا غولبات دياتي جرا سكنتان كيني ساعتين كيني سلومي جرا مي أمتا أشي كيسي جران ورا كارك أركا بربادن سوچو ودن دان ورا إقامة كباني يو مال غودن أمتا سنگرغارو دن دو ميدام سگبابا كانت جرا سنت نمني إقامة أبو في كإقامة قمنا اللي بيجسن كيسة نمني كنا إدو ولي رنجر إدو ولي رنجر قادو بتشورا أما نمني قرين إقامة قبلني سين قبني مالي جرا كإقامة قمنا خنار ركعتا راي دعاء ربي ودبن مالي ركول نمني إقامة أبو أكنما دعاء في جدو جروت ويتغري فوليس إثيوبيا متى كي خنانو إقامة مكيتو أكنمتو يولالتي تنيجت ركنة تكملي أكنت فوتيس الراجع ترتيس دبرسيت نما تكون مهريا يا شيخ مختار جلانيني كانوا في بيك وجه إقامة إفاجة باغتي ديبي ماكينة ما أصولي كاتو ماكينة كان خراج برت تريكيدان ميجات ماكينة ما إسا تنامات اللي متي ما خراج برت ميجنا يعني إقامة كبا ماكينة اللي تيجي ما يعني خلي واللي إقامة حقك إيه أكنت والله اسمه أفتو ويتما سنتشري إقامة إذا أشي دربه خرابيا قد يبوسيج إنا لله نمني كين أما كإقامة أبو
nama hidhaa jiru sanii achi dhaqee isa gaafatee jara gaafatee maaliif ummata kana miitan jedheetiniin sagalee achi dhaqee ta'uufii miti ta'uufiitiifuu badaa yoom anuu jaratti dabalama anaa yoom na hidhan jedhee sodaata malee ummata sanii achi dhaqee furmaata takka fiduu hin danda'u hidhamaa guddaadha iyyuu inni hidhamaa guddaadha namni qaamaa qabu mutakka godhu rabbummaan furmaataa ta'uu fi rabbi furmaataa fidu daawwattootaa fi hordoftoota keenya warri biyya jirtan warri alarra teessanii biyya sanirra ala teessanii as keessa teessanii dhagaa jirtan rakkoo kana dhagaa warri itti deemtan rabbii keessan isinitti haa ta'u rakkoo kanaatti deemtanii ummata rakkisinaa warri ala jirtan jechuu gooti ummanni haati keessan abbaan keessan biyyi keessan rafee bulaan jiru as taa'ee rakkataa jira rakkoo san keessa jiraatee rakkocha argee rakkoo sana jedhee ofitti quufaan jiru maal keessa jirti ilmoon kiyyaa mucaan kiyyaa maal hojjetaa jira jedhee namni dhama'aa jira rizqiin bakka rabbiin namaa kaa'e biyya jirtu keessatti sin dhorkatu wanta achitti hojjetanu biyya keessattis numa hojjetama amma faa matumaa wal caalan qabu haallitti jiramu kana keessa yoo ilaalan jechuudha biyya keessa jiraachuutu irra gaariidha namni wanni nama dhibu bar namni achitti wanta arge hunda hojjetaa dhufeeti biyya keessa galee maaliif hojii qaanfata hoo hojii biyya achitti waan reettii namaatti ifama asitti galee suuqii xiqqoo sii dhaabbatee keessa taa'ee hojjechuu hin danda'u kan maallaqa qabu jechuudha maallaqni inni karaa kanatti baasee ittiin dhaqu wallahi biyya keenya keessatti hojii guddaa hojjechiisuu danda'a itti yaadee namni tokko hojii baafatee nama lama sadiin gurmaahee biyya isaa keessatti sammuun isaa bilisa ta'ee hojjetatee jiraachuu danda'a isa kana osoo jiru dhayxanii gabrummaa ofitti hin fe'inaa warra achi keessa jiru immoo rabbiin furmaata gabaabaatti fidee rabbiin keessaa nuuf baasu isiniin jennaa mee ustaas du'aayii godhiiti du'aayiidhaan xumurre goolabna du'aayiidhaan goolamna akkasuma dhaamsa isin amma jettan kanarratti akka wanni dabalu hawaasni keenya ka amma afaan ani haasawaatiin hin jiru kana afaan oromoo dhageettan wallaahi an dhugaa isinitti hima ka kijibni takka keessa hin jiru osoo namni martiyyuu abbaa qabeenyaa tahee maraayyuu dabarte akka gaariitti jiraatee hawwii keenya garuu namni kana booda rizqii keessanillee qabuufi mito akkana isin jedhu kan sobni wahiillee keessallee hin jirullee duraan namni su'uudii bara dheeraa ima deema su'uudiin garuu amma ta durii sanii miti ta durii sanii miti lafa gurgurattee mana gurgurattee horii qabdu gurgurattee midhaan gurgurattee su'uudii deemee dhaqee dalagadha jechaa namni qalbii tee keessaa qabdu baase uf keessaa baasaa tasumaa yaadina yoo achi dhayxe miidhaa sirra gahutu guddaadha karaa kana seenuun illee hedduu ulfaataa amma karaa yamani maan su'uudii achi seenuun hedduu ulfaataadha namni lakki ammootu ani qamaasaa barbaadaa ofirraa caatii nyaadhee jiraachuu barbaadaa watte yamanii dhaqii qame rakkina takkan qabu namni ammootu lakki ani ufillee jijjiiree maatii kiyyallee jijjiiree ijoollee tiyyallee hin jijjiiraattee karaa baharaatiin hin deemettee yaada akkasii qabdu yaada akkasiisan qalbii teessan keessaa baasaati yoo dandeettan karaa seeraatiin biyya hedduu jira suudii matana karaa heeraatiin yaaluu danda'ama asiin dubaayin asiin kuweetiin qaxariin karaa heeraatiin yaalaa malee suudiin akka duraan san namni asumaan baharaan bahee dalagatee mana ijaaratee galuun suni hedduu ulfaataadha kammaan achi jiru dalagataan jiru bar kammaan achi jiru hidhaa keessa jira wallahi haqiiqa ijoolleen dubbisnu kan amma mana keessa taa'u ji'a 5-6 hojiirran jiru jedhan yoom nutti dhufanii qofa mana keessatti eegaa jiru jedha suudiin gatti godaananiiti karraa godaananii duraanuu biyyatti godaananii biyyi kuni gara kana godaanuudha malee amma karoo achi godaananii miti ustaas du'aa nu godhin xumurra akkas insha Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربي سن اللي ربي سن هامل كيسو حواسا حجتات نجرتني هل كان يقويا نمني أكنت تائه دموز قف أصون تاني سآتي وفي قبي أمة إسلاما بك إني جرد من إساكي ست تاءتنين أمنتاكي سنبرد كان نما شيخا كان في الدنيوان توحيد الرا كواه عقيدة الرا كواه أموتو أحكام فتاوي غرغرارا كواه جنة في عذاب الرا كون أموتو واه سيرارا هل كان يقول يا أموتو أكنت قبيساتني جرتني اسم مرة يربي سنهاتيسو حواس أموتو مسلمة مرة يوبك سنجرتني تربي سنهاتيسو وجولتين أموتو جولي منا هدا سعود عربيا جرت ربي أتيها باسو فرمات وفيهن دندها ربي ددفيتني أموتو أتيها في دو جنة أكسما ورّا كاميرا دوبت ملأت كان قف أصونتاني ورّا كاميرا دوبان جرولي
كأكنت هالكني قويا هجتني خرب ملا يوكا نمني هدو إسان أجر بليس كنا جبريل سلي ربي سهاتيسو أكن إن شاء الله جباداتي ربي سنهايسو آتيسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سلي جزاك ربي سن كفلو ساكي لانو مرتيا واسكين يافس قليل أنا جتينو وامي تكين ينو أواتي جزاكم الله خيرا. إجا دعوتو تكينيا سكنتان الراف قبلني أسمرتي قولوا وميرا سكنتا براتين هنقول أقرلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.